Aga dhagaa hordoftoota agarsiistuu TV fi jiraattota godina Shawaa magaalaa Amboo mara baga gammaddan. Waldaan keessan waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo konferensii hafuuraa guddaa qopheessitu yoo isiniin jechaa jirtu. Maarree guraandhala 3-5 walitti fufinsaan guyyaa 3 ni geggeeffama. Guyyichi irraan hafamu hundi keessan affeeramtanitti. Eeyyen namoonni sagantaa kanarratti affeeraman abbaa mul'ataa waldaa keenya Raajii Daawit Irfaa, luba Dhinsaa Waaqoo, faarfataa tokkummaa katamaa, faarfataa baay'isaa olaanaa fi garee tajaajiltoota waldaa keenyaatiin ni geggeeffamu. Teessoon waldaa keenyaa godina lixa Shawaa magaalaa Amboo Ampaasiyaa Caaluu Hundeessaa fuuldura daandii guddaa gara Finfinnee geessu irratti argamna. Jiraattu beeka inni lafa teessoo seexanaati. Ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatti malee bara Anxiiphaas dhugaa baatuun koo amanamaan koos isin gidduutti iddoo seexanni jiraatu sanatti ajjeefame iyyuu anatti amanuu kee hin galle. Garuu wanta muraasa irratti argadheera. Namoota warra barsiisa Balaamitti qabamanii jiran achii qabda. Balaaq ijoollee Israa'el duraa gufuu kaa'e. Qalma Waaqayyoo tolfamaadhaaf dhiyaate akka nyaataniif gaala mootummaatti akka jiraatan gochuu Bala'aamtu barsiisee ture. Akkasuma immoo barsiisa warra Niqalawootaatti qabamanii warra jiran qabda. Ammas yaada garaa kee geeddarat kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani dhufee sitti nan dhufaa, jara sanas billaa afaan koo keessaa bahuun nan lola. 17 akkas jedha. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moo'uuf mannaa dhokataa sana keessaa nan kennaaf. Dhagaa calaqqisaa maqaa haaraan irratti caafame tokkos nan kennaaf. Maqichas isa fudhatu sana irraa kan hafee namni tokko illee hin beeku kan jedhudha jedha. Dhukkuba waldaa kiristaanaa irraa fayyuu qabdu. Maayini dhukkubni waldaa kiristaanaa? Waldaan kiristaanaa dhukkubsattuudha. Waldaan kiristaanaa dhukkuba qabdi. Waldaan kiristaanaa dhukkubni ishee maali kan jedhu beekuu dandeessu, beekuu dandeessu. Garuu waldaan kiristaanaa fayyistuu bichaa miti. Dhukkubsattuudha. Yoo dhukkuba isheetti hin fayyine waldaan kiristaanaa isa hojii fayyisuu aangoo Waaqayyoo yookaan achi aangoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos bakka buutee raawwachuu hin dandeessu. Kanaaf waldaan kiristaanaa waldaa hundumatu waldaa fayyina hafuuraa fayyina foonii laata miti. Qooda fayyina hafuuraa qooda fayyina foonii laattu waldaatti dhukkubni wal ga'ee dhukkubni waldaa kiristaanaa keetti wal horeedha. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa gaafa laaltan akkaataan isheetti dhaabattee jirtu, bifa isheetti dhaabattee jirtu, bifa Hafuurri Qulqulluu barbaadamu miti. Bifa caaffanni qulqullaan lafa kaa'e miti. Maal qabdi gaafa jettan dhukkuba qabdi. Dhukkuba ishee kanarraa kan ishee fayyisu eenyumayyuu miti. Silaa waldaan kiristaanaa addunyaa kana keessa hospitaala beekamaadha. Mana yaalaa beekamaadha. Iddootti yeroo baay'ee namoonni kan isaan ittiin gara waldaa kiristaanaa dhufanii rakkina foonirraa fayyuudha malee, dhibee foonirraa fayyuudha malee, dhibee hafuuraarraa fayyuudhaaf hin dhufanis qalbiin namootaa kun waldaan kiristaanaa akka ishee dhukkuba godhattu godheera. Rasiidii dhageecha kana. Namoonni kan isaan ittiin gara waldaa kiristaanaa dhufanii dhukkuba foonii isaaniirraa fayyuudha malee, rakkina isaanii foonitti gargaaramuudha malee, dhukkuba hafuuraatti fayyuudhaaf hin dhufan waan ta'eedhaaf kun immoo waldaatti maal ta'e gaafa jettanii mana fayyinaa, mana qorichaa, mana itti yaalamanii fayyan keessatti maal godhee mana dhukkubsaan itti wal ga'u godhe jechuudha. Silaa maaltu dursuu qaba gaafa jettanii iddootti Hafuurri Qulqulluun hafuura namaa fayyisuu qaba waan ta'eedhaaf fayyina hafuuraa, fayyina lubbuutu ta'uu qaba waan ta'eedhaaf waldaan kiristaanaa wanta isheen laattu dhibee safoonii caalaa dhibee hafuuraafidha. Qorichi isheen laattu qoricha hafuuraa isa hafuura nama fayyisuudha. Amantoonni barbaachisaanii maaliin amma jaarraa kana keessa yeroo ammaa kana foonitti fayyuudha malee hafuuratti fayyuu miti. Kun immoo waldaa maal godhe dhukkubsattuu godhe. Waldaan kiristaanaa mana dhukkubsattuudha. Waldaa baay'een hin aaddi. Waldaa baay'een du'a geesseetti. Waldaa baay'een immoo duuteetti iyyuu. Kanaaf waa'ee waldoota torbaniidhaaf abbaan barreessaa kanaa ergamaa Yohaannis gaafa dubbatu mul'ata Yohaannis kana keessatti gaafa laaltan Yohaannis dubbata. Yohaannisitti kan dubbate immoo Waaqayyoodha. Boqonnaa 2 gaafa laaltan yerootti Waaqayyo sagalee jabaaf dubbii jabaatiin gara isaa dhufee otonni laga bishaan cittuu gidduu Phaaximoos tole ta'aa jiru Hafuurri Waaqayyoo gara koo dhufee jedha. Gara koo dhufee waa'ee waldoota torbanii maal godhe jedha natti dubbatee jedha. Wanta natti dubbate keessaati wantoota waldaalee torban kutaa biyya Eeshiyaa keessa jirtuudhaaf
pergimoon waldaan pergimoonii kuni waldaan kun dhukkubni ishee waa gurguddaa lamadha. Tokko wanti isheen qabdu maalidha gaafa jettanii barsiisa Bala'aamitti qabamtee jiraatti. Barsiisa Bala'aam. Barsiisni Bala'aam immoo barsiisa akkamitti gaafa jettan barsiisa gaala mootummaatti jiraachuu jireenya gadhiisitti jiraachuuti. Gaala mootummaa jechuun jireenya gadhiisii jireenya seera qabeessaan taane jireenya akkasumaanii jireenya dhaabbataan taane lafa arganitti warra ciisan lafa arganitti warra sagaagalan lafa arganitti warra dhagna isaanii xureessan waan ta'eedhaafi barsiisa akkasii kana barsiisaa ture. Isa kana immoo eenyutu keessumaa barsiisa Bala'aamiin jiraachaa ture gaafa jettanii mootota keetti gaafa laaltanii Elzaabeetutti jiraachaa ture. Elzaabeet barsiisa Bala'aamirraa dhufee baay'ee raagota waaqayyoo fixaa turte. Baay'ee hojjechaa turte na godhatte. Keessumaa dabarteeyyuu yeroo bara Eeliyaas raajichi biyya lafaarratti waaqayyo raajii godhe Israa'eliif kaase keessatti namoota raagota dhugaa turan gara sobaatti deebiftee gara eechaatti deebiftee gara jireenya dhagna fooniidhaaf sagaagalummaatti deebitee jireenya gaala mootummaan akka bal'atuudhaaf nama reeshoo guddaa galmeessedha isheen. Caafata seenaa keetti gaafa laaltan Elzaabeet. Haa ta'u malee kana qabdi rakkinni ishee rakkina akkamitti gaafa jettan waldaan kun rakkina jireenya gaala mootummaa qabu. Jireenya gaala mootummaa jechuun jireenya dhaabbanne qabu. Garuu akkasidhaan waldaa kanaaf waa tokko dhugaa ba'a. Ergaa jireenya ishee maalummaa ishee kanaaf deebi'ee deemi. Iddoo waldaan kun jirtu iddoo bareedaa miti. Iddoo walga'ii seexanaati. Iddoo seexannitti wal ga'u. Walga'ii seexanaati. Seexanni iddoo itti wal ga'ee walga'ii isaa ta'atu iddoo walga'ii seexanaati. Iddoo kanatti dhugaa baatu Antiiphaayis jedhamu tokko maal ta'eera du'eera ajjeefameera. Waldaan kun garuu gaafa ari'atan irra ga'aa tureyyuu amma humna ishee amma dandeettii ishee dhaabachaa jirti. Garuu dhaabbii ishee dhaabbii dhugaan taane. Kanaaf dhaabbii ishee akka jabaatuudhaan maayidhaani ammayyuu wanti si hafee giraayidhaan iddoo ati jirtu beekaa jedhee iddoo ati jirtu illee iddoo bareedaa miti. Iddoo gaarii miti. Iddoo eessaati? Iddoo walga'ii seexanaati. Haa ta'u waldaa kanaaf akka isheen eenyummaa waaqayyoon gadhiifneedhaaf waaqayyo barbaadaa jira. Garuu dhukkuba qabdan godheeni waa tokko si gidduu jira. Wanti si gidduu jiru immoo jireenya bareedaa jireenya miidhagaa miti waan ta'eedhaaf. Barsiisni Bala'aam baay'ee sukubbiseera waan ta'eedhaaf. Namoonni baay'een barsa kana duukaa waliin waan ta'eedhaaf. Amma akkati dammaqxu akkati kaatuun barbaada jedhee. Kanaaf har'as waldaa kiristaanaa keetti gaafa laaltan dhukkubni waldaa kanaa dhukkuba maalitti keessuma dhukkuba barsiisaatiin baduuti. Barsiisa kam caalaa jireenya isaanii kan balleesse barsiisa Bala'aam barsiise barsiisa maaliif isin jedhee barsiisa gaala mootummaati. Har'as waldaan kiristaanaa maal qabdi gaafa jettanii dhukkuba qabdi. Waan irraa fayyuu qabdu. Wantatti wal'aanamuu qabdu. Waan irraa hiikkachuu qabdu. Waan irraa gargar ba'uu qabdu. Waldaan kiristaanaa dhukkuba qabdi. Dhukkubni waldaa kiristaanaa maali? Tokko dhukkubni waldaa kiristaanaa maali? Dhukkubni waldaa kiristaanaa kutaa tokkoffaa jettanii gaafa qabdan dhukkubni waldaa kiristaanaa inni jalqabaa seera malee gaa'iladha. Dhukkubni waldaa kiristaanaa jaarraa kana keessa yeroo ammaa kana bara ammaa kana maalidha gaafa jettan gaa'ila seera maleessa. Seera maleessa jechuun maal jechuudha? Warra seeratti hin jiraan, warra seera keessaa ba'an, warra safuu keessaa ba'an, warra caafata qulqullaa ala deeman, warra akkasii maalidha gaafa jettanii dhukkubni waldaa kiristaanaa har'aa rakkoon ishee maalidha? Dhukkubni ishee maalidha? Aannaan ishee maal gaafa jettan kaanserii caalaa, HIV caalaa qoricha isaa dhibamee ammarraat otoo qorichi jiru qorichaan fayyuu kan dadhabe dhukkubni waldaa kiristaanaa maal gaafa jettan gaa'ila seera maleessaati. Gaa'illi seera maleessaa waldaa kiristaanaa mataa cabsaa guddaa ta'eera. Dadhabbii guddaa ta'eera. Fiigicha isheedhaaf suphee ta'ee ishee qabachaa jira. Akka barbaaddeetti dhiibbaa dhumuu hin dandeessu. Akka barbaaddeetti dhugaa barumsa laachuu hin dandeessu. Waldaa kiristaanaa humna ishee guutuu akka isheen biyya lafaa kanatti raawwanne kan ishee goosise maalidha gaafa jettan gaa'ila seera maleessaati. Gaa'illi seera maleessaa waldaa kiristaanaaf jaarraa ammaa kana keessa mataa cabsaa guddaa ta'eera. Caafanni qulqullaa maalidha? Wangeela Maatewos 24 lakkoofsa 12 arbisaa. Seera malee jiraachuu waan baay'ateedhaaf barsiisonni sobduun raagonni sobduun ka'aniidha. Caafanni qulqullaa seera malee jiraachuu waan baay'ateedhaaf. Seera malee jiraachuun kun maal godheera? Namoota baay'ee barsiisan taane raajummaan taane jireenya gaa'ilaan taanetti maal godheera? Isaan gasheera. Seera malee jiraachuun maal ta'eera? Caafanni qulqullaa baay'ateera. Seera malee
lafaa maali lagaa mageettan waldaa kiristaanaa keessatti gaa'ila seera maleessa dhaabatedha. 24 11 sinin dubbisa akkas jedha. Edaan dubbisa akkas jedha. Mee sagalirraa kaasee dubbisu yommus rakkinatti dabarsanii isin hin kennu isin hin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaan dabarsanii waliin kennu. Walii siin jibbu. Raagonni sobduu baay'een hin ka'u. Namoota baay'ee sun wallaalchisu. Seera malee jiraachuun ilasa kana barbaade 12 seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa hin adeemaa jira. Seera malee jiraachuun kun dubbii guddaa qaba. Seerri gina ilmi namaa erga uumamee ka'ee booddee akkamitti akka jiraatu, akkamitti akka dhaabatu, akkamitti akka deddeebi'u, akkamitti akka nyaatu, akkamitti akka uffatu, akkamitti akka ba'ee galu caafata qulqullaa'aa keessatti lafa kaa'e. Keessumaa fiichariin dubbii kun eegariin na gargaaru wanta dhala taasoo barbaadu waa'ee gaa'ilaati. Gaa'illi seera maleessa waldaa kiristaanaadhaaf maal ta'e dhagaa fageettan seera maleessa waan ta'edha. Seera ala waan ta'edha. Qabiyya dubbii waaqayyoo ala waan ta'edha. Aadaa safuu ala waan ta'edha. Bartee ittiin barame ala waan ta'edhaa fi maal godhe gaafa fageettan waldaa kiristaanaatti mataa dhukkubbii ta'eera, dhukkuba ta'eera. Dhukkuba lafee ta'eera. Kaanserii ta'eera. Waldaan irra aannan shenni guddaan karaa gaa'ilaati. Caafata qulqullaa'aa keessatti immoo gaafa laaltan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsaa 18 irratti waaqayyo nama uumuu isaatii booddee wanta namaaf barbaachisu hundumaa raawwatee sadumaa irratti kan kenne maalidha? Gaa'ila kenneef waaqayyo. Guyyaa ja'affaatti namni dhiire waan hundumaa uumee ka'e booddee waaqayyo maal uumee gani? Nama uumee jenna. Erga nama uumee ka'e booddee waaqayyo Addaam jalqabaa uumee Addaam jalqabaa bukkee kan isa gargaartu waaqayyo maal kenneefidha? Hewwaanin kenneefidha. Akkamitti akka isaan jiraatan waaqayyo abbaa manaa tokkicha uumee haadha manaa tokko kenneefidha. Akka isaan wal wajjin jiraataniidhaaf na dhagaa. Akka isaan wal wajjin horanii baay'ataniidhaaf waaqayyo maal kenneera? Gaa'ila kenneera. Abbaan gaa'ila naman seena. Gaa'ila kan hundeesse eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo immoo akkamitti akka hundeesse beeka. Eessatti akka hundeesse beeka. Eebba gaa'ilaa akkamitti akka qabatee jiru waaqayyo beeka. Gochaas ture. Hadda garuu gaafa laaltan waldaan kiristaanaa keessatti seera waaqayyo kaa'ee miti. Isa waaqayyootiin kaa'ee miti. Waldaan kiristaanaa irra mogolee shirraafamaa kan jiru bubbee haalotaan bubbee biyya lafaa kana raasaa jiru dhaabbata waan waaqa tolfamaadhaan qindaa'ee jiru raafamaa kan jiru inni guddaan maal gaafa gettan gaa'ila seera maleessaati. Gaa'illi seera maleessaa maal godha gaafa gettan waldaa kiristaanaa hundee dhowwateera. Waldaa kiristaanaa dhaabbii dhowwateera. Waldaa kiristaanaatti dhukkuba foon keessatti raammoo hore ta'eera. Nyaataadha. Fayyuu hin dandeenye. Dalagaa haadha waaqayyo si gorsu barbaade. Waldaan kiristaanaa dhukkuba qabdi dhukkuba ishee baay'ee gaa'ila seera maleessaati. Gaa'illi seera maleessaa kun maal godheera? Waldaa kiristaanaa akka isheen dhaabbanne godheera. Akka isheen humna godhan. Dhaabbata biyya lafaa keessaa kan amma waldaa kiristaanaa humna qabu hin jiru ture. Kanaafidha eebbi amantoota baay'ee xinnii namaa kan ta'e jireenyi namoota baay'ee ababee otoo ijaan godhatiin karaa tarca'ee kan ta'e firee midhaanii daraaree ija godhatee booddee harcee toddoon ga'idhaan dargaggoonni baay'een abboonni baay'een namoonni baay'een massanaa qilleensaan inni guddaan eessatti dhabeettu jireenya gaa'ilaa bukkee gaanii gaa'ila seera maleessaa keessa galu. Waaqayyo waldaa kiristaanaa maal godhe biyya lafarra kaa'e dhabeettu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gaafa kenne ilmi isaa Yesuus Kiristoos mootummaa isaa baatee deemaa ture. Aangoo isaa baatee deemaa ture. Dandeettii isaa baatee deemaa ture. Yaada isaa baatee deemaa ture. Kiristoos Yesuus immoo erga gara bantii waaqaatti hojii isaa raawwate ol butamee Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 1 maal godheera? Waldaa kiristaanaa mataa biyya lafaa kanaa godhee ofii isaa immoo mataa waldaa kiristaanaa ta'ee deemeera. Kiristoos mataa eenyu jedha sagalee waaqayyo? Mataa waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa bakka buutu eenyuti? Bakka buutu Kiristoos. Namoonni takka hiika waldaa kiristaanaa hin beekan. Waldaan kiristaanaa maal akka ta'an? Aaboo akkamii akka qabdu? Humna akkamii akka qabdu? Aangoo akkamii akka qabdu? Maal hojjechuu akka dandeessu hin beekan. Kanaafidha kan namoonni baay'ee miseensummaa isaanii dhaabataa qaban. Lafti isaanii hin beekamu, iddoon isaanii hin beekamu, eenyummaan isaanii hin beekamu. Waa'ee irbaata qulqulluu hin beekan, waa'ee gaa'ilaa hin beekan, waa'ee seera waldaa kiristaanaa hin beekan. Kanaafidha waa'ee faarfannaa, waa'ee lallabaa, waa'ee waaqeffannaa, waa'ee buusii buusuu, waa'ee kennaa laachuu, waa'ee
Kristos gaafa biyya lafaa ture aangoo diinaa baay'eerraa ilmaan namaa hiikaa tureera. Handas waldaan kiristaanaa hiikaa jirti. Hiikuu kan dandeessu garuu yoo ofii ishee hiikamtee ta'edha. Biyyi lafaa maali waldaa kiristaanaa keessa galee gara yeroo ammaa gaafa gattan inni qaqqabaa kallattiin isaa hin hangafaa karaa gaa'ilaati. Seenedha waldaa kiristaanaa keessa biyya lafaa. Baay'een keessan amma kan jettanii addan gaa'ila keessan dookimentii keessan caalaa dhugaa mosota. Yeroo baay'ee namootaaf waamicha gaafa gootu waldaan kottaa gaa'ila raawwadadhaa, kottaa barumsa gaa'ilaa baradhaa, kottaa waldaa biratti gad jedhaati, eenyummaa keessan gadi qabaa himadhaati, qullaa dhaabadhaa gaafa jedhu gaa'ila waaqayyo dhaabee bakka itti raawwatu. Dhaggeeffadhaa. Namoonni baay'ee maali beektu barsiisa barammaa kana keessaa dubbatamaa jiru lakkaa dargaggoonni galatanii miti. Maayilli gaa'ila addaanii gawwaan bukkeetti namni dhaabanne waldaan hin jirtu gaaficha Yesuustu jira. Har'a immoo eenyu jira? Waldaa jira. Sadan tokkummaa ture gaafichi. Namoonni maali dargaggoonni yoo ofii keenya gaa'ila dhaabbanne akka barbaanne yoo gaa'ila guyyaa barbaanne dhaabbanne maal rakkoo qaba? Rakkoo qaba. Maaliif qobaa kee waldaa kiristaanaa hundeessuu hin dandeessu. Maaliif waldaan kiristaanaa immoo eenyu waan ta'eedhaaf? Gaa'ila waan ta'eedhaaf. Gaa'illi waldaa ishee jalqabaati. Gaafa addaaniif waan dhaabbatan eenyu bukkee gara siniin jedhe waaqayyo Yesuus hafuura qulqulluun turaniiru. Har'a immoo bakka bu'aan Yesuus eenyu siniin jedhe waldaa kiristaanaati. Namoonni waldaa kiristaanaa malee gaa'ila keessan hundeessitan jeeqamaa rabba shamaa amma waldaan kiristaanaa keessan galletti dhagaa dhaggeeffadhaa. Maaliifidha? Gaggeessaa sana wajjin kan jiru hafuura waaqayyooti. Aaboon kennameefidha. Hungeelli Maatewos 18 maalidha? Wal isin walii galtanii hiitan maalidha? Hidhamaadha. Kan isin hiiktan maalidha? Hiikamaadha. Dhukkubni waldaa kiristaanaa har'aa gaa'ila keessaayyuu gaa'ila seera maleessaadha. Kanaaf dhagaa namoonni baay'ee dhukkubsataa irraa manni dhukkubsa jechuun immoo waldaa dhukkubsata jechuudha. Waldaa jechuun sinidha karaa biraa. Kallattii manni dhugaansa amantoota walitti qabama isaaniiti. Amanaan tokko qofaatis waldaa kiristaanaa. Amma takka hin barbaadu. Fayyisuudhaan mana keessan ikoonoomii keessan garuu rakkinni guddaan hidhii sammuu ta'e mataarra taa'ee kan jiru maanni beektu gaa'ila seera maleessaati. Nama sammuu keetti waa biqilee immoo fayyuu hin danda'u raawwate yoo waaqayyo fayyisii alatti. Dhaabbii kan ta'u raasaa kan jiru jeeqaa kan jiru ol galeedhaan magalgaa ittiiyyuu seeneedhaan magaleedhaan dumadariitiin keessa dhufaa'edha. Maal rakkoo qabaadhaan yoo kophaa keenya raawwanne kiiskoo keessatti raawwatu kiiskoo keessatti walii lubni hin jiru bukkee paastariin hin jiru bukkee gaggeessaan hin jiru bukkee kadhannaan hin jiru bukkee kadhannaan abbootaan hin jiru kadhannaan nama dhuunfaayyuu hin jiru hin kadhataniyyuu. Kanaaf gaa'illi seera maleessa maal godhe gaafa beektan jireenya waldaa kiristaanaa akka isheen dadhabdu godheera. Kasheen mudhuftu, kasheen duubatti haftu, kasheen kuftu, kasheen jabaattee dhaabbanne godheera. Mee gaa'illi seera maleessa maayi tokko gaa'illi seera maleessa maayi? Hiika gaa'ilaa wallaalu. Hiika gaa'ilaa namni hiika gaa'ilaan beeku yoo ta'e gaa'illi isaa seeraa aladha. Maal jechuudha gaa'illi? Waa'ee gaa'ilaan beeku taanaan gaa'ila jechuun maal jechuudha? Akkamitti hundaa? Eenyu hundeessa? Aaboon gaa'ila raawwachuu harka eenyuu jira? Jenneen beeknu taanaan gaa'illi keenya maal gaafa gattan gaa'ila seera maleessaati. Amma siin bakka jalqabeedha. Gaa'illi harka eenyuudhaan fudhatamu? Na dhaggeeffadhaa. Gaa'illi harka abbaatiin fudhatamu. Gaa'illi harka haadhaatiin fudhatamu. Gaa'illi harka obboleessa hangafaatiin fudhatamu. Gaa'illi harka waaqayyootiin fudhatamu. Karaa kamiin? Karaa waldaa kiristaanaa. Ilaallachuun ga'ee nama tokko yoo ta'e, jaallachuun ga'ee nama tokko yoo ta'e, jaalala isaatti galalli waaqayyoo akka dabalamuudhaaf, ija ilaaletti iji waaqayyoo akka dabalamuudhaaf, gara waldaa kiristaanaa yaada isaa, ilaalcha isaa baatee fiduu qaba. Asitti immoo waldaan kiristaanaa waan harcaastee, waan kuttukuttee, waan qeexxaate fayyiftiini. Waldaa kiristaanaa harka jira gaa'illi. Waldaa kiristaanaa harkaa fudhan. Waldaatu immoo sinii yaala jechuu koo miti warri hin fuune. Waldaa sinii barbaada jechuu koo miti. Barbaadus dandeessi. Garuu inni guddaan maalidha? Raawwachuudhaaf, walitti hidhuudhaaf, tokko gochuudhaaf harka eenyu bira gaafa gatan? Harka waldaa kiristaanaa jira. Harka waldaa kiristaanaa. Namni hiika gaa'ilaa hin beekne, waa'ee gaa'ilaa kan hin beekne maal ta'a jechuudha? Kufaata. Taabota qulqullaa keessa meeqa dubbisa? Qorontoos duraa torba tokko maali? Haduraa Qorontoos. Nama tokko maalaa gootu jedha? Qabaatu. Isaan lamaan du'a yoo ta'e malee omti nu maaliin godhin garaa gargar hin baasiini. Du'a yoo ta'e
otoo ta'in akka yaada koo gaarii natti fakkaate mul'atedha. Adduma addaan garuu abbaan manaa haadha manaa tokko dubartiin tokko simmaddi maddaan abbaa mana tokko waan qabaatanidha. Hiika gaa'ilaa waa'ee haadha manaa beekuu qabna. Waa'ee abbaan manaa caafanni qulqullaan maayidha. Fakkeenya 12 maayidha. Waa'ee haadha manaa gaafa dubbatu haadha manaan kennaa eenyuta sagalee waaqayyoo kennaa eenyuta kennaa waaqayyooti. Mee dubbisine 12 fakkeenya. Haadha manaa dandeessu eenyutu argachuu danda'edha. Haadha manaa dandeessu haati manaa dandeessuun ishee kamidha? Ishee akka sagalee waaqayyootti harka waaqayyoo irraa kennamtedha. Ishee akkasumatti otoo karaa deemanii fuudhan miti. Ishee ammuma arganii amma fuudhan miti. Too jireenya hafuuraatti hin dabalin, too kadhannaatti hin dabalin, too waldaa kiristaanaa keessa hin galin itti rifan miti. Ilaakkeedha 12 fakkeenya. Haati manaa dandeessuun abbaa manaa isheetiif gonfoodha. Ishee yeellaasiftuun garuu akka dhukkuba maalitti jedha? Lafee bososisituudha. Akka caccabu gooti. Jabaa lafee jechuu waan jabaa lafee salphaatti hin cabu. Hiika dubartii beeku qaban tokko dubartii tokko fuudheetti jiraachuudhaaf. Hiika haadha manaa. Haati manaa yoo dhufte maal taate anaaf? Haadha manaa dandeessu rakkina beela ari'atama muddama dhufan. Namoonni baay'een gaa'ilatti hin galu garuu gaa'ilatti galanii booddee guyyaa dhukkubaa dhaabachuu hin danda'an. Guyyaa rakkina dhaabachuu hin danda'an. Bara waa dhibuu dhaabachuu hin danda'an. Maaliif? Hiika gaa'ilaan beekan ta'a. Gaa'ila seera maleessa achi keessaa uumae hiika gaa'ilaa wallaaluudha. Atinni eeggadda kana gooftaa fudhatte la dudduuba wanda si duuba jira kan keessatti bu'ame irraa kaase. Ariifadhee milkaa'e. Ariifadhee milkaa'e. Maal jedhadhee hojii foonii? Iskabi. Koomee qataa irratti sochoostu baajannii kee. Wali bashan. Maal namarraa qabda? Horii nama harka jiru biraan kee? Nama meeqa harka jira? Koi asii amboo ala keessi harkaa qabda. As keessa ala. Olla amboo. Mudara hojii kan wal qabatu maali? Maali dha jedhe? Baay'ooriiti harka harkaasi. Gaafa birrichi dhufu haadhoo kee iyyuu haa ta'u. Ishi ni dhufa birriisi saamamee gaafa dhufu garuu dibata mana kanatti laqallaqi ishi waan laqallaqamatti marraa. Akkasuma nalaan nasassaaba'e. Nasassaaba. Golee afanii jedhee ka galagaleetti nasassaaba'e. Nasassaaba. Shan biraawa. Nasassaaba. Kan biraawa. Nasassaaba. Meetti nasassaaba hin gattatiiru. Akka dha Waaqayyo baratti qulleen jalloo taasi dha'ee si gadachi hin gaadhe Waaqayyo. Ameen. Hin gaa. Ameen. Harka koo galteetta. Ameen. Warra dudduuba kee fiiganatu dhaa kana boodee Waaqayyo. Ameen. Sinnaan nannaa kana booddee. Bara umurii kee gabaabatu kaleessa hin gada ture. Amma gara harka koo galteetta. Jireenya harka koo irraan si badhaasee Waaqayyo. Hiikeera bara baraa. Galateeffadhaa warri gammadan. Obboleessi wayyaa biraa birreeffattu kun kottime inni ijoollee yaa fiigi kottu. Maal hojjetta obboleessi? Maalirra? Kaayisa maastersii? Doktorri inni akka profeesarri inni akka seenee baamana kana waatu fiigicha sarratti darbatamedha. Ika Yesuus Kiristoos. Miillan gabaabbattu. Ameen jedhaaf. Miillan gabaabbattu naan jedha Waaqayyo. Horta Musaatti naqi. Yoo doktor ta'e nuuf ta'a. Ofii bichaan itti galateeffadhaa immoo Waaqayyoon. Reef jalqabdaa. Miila gabaabbachuuf turte miili gabaabbachuun hiika guddaa qaba. Garuu gabaabbattu. Miila gabaabbachuu turte gar malee. Saffisaan milkoofta. Baran lakkaa'u guyyoonni ta'e. Dhaqi galataaf deebi. Galateeffadhaa fi gammaddan. Maqaan keessan eenyudha?
maqaa eessaadhaa dhuftanii Waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhe? Qankoo bituun jedhama asuma Amboodha. Waaqayyo waan naa godhe wanta baay'eedha. Garuu lafa kanatti tureera dhugaatiin koo bara 2012 ture. Asiin hojjedha naannoo kana mana nyaataa wayiin qaba ture. Otuman deemaa jiru nan biddeen wayiin fuuchuu dhufee gibbii kana keessa namni hin beekta yoo jiraatan. Kadhatamaa jira baay'ee kadhatamaa jiran gadi baheen ijoollee wayii jiru hiriyoonni koo mana fuulii kana jalata ta'an jiru baroonni wayii. Kottaa jedheenaan isaan waamee dhufe. Duuba sanan jira namni baay'ee miti gaafsana waa'ee koronaatiif kadhachaa jira namni Waaqayyoo kuni waa'ee koronaa kana kadhata. Waa'een koronaa waan ani dhugaa bahu hundoom tokkoffaan waa'ee koronaati. Warri haqa dhuftan maatiin keessan illee sanyiin keessan iyyuu koronaadhaan hin du'u jedhanii dubbatanii sanyiin koo hin duune anis hin duune koronaan haqas jiraadheen asirra ga'e warri bara dukkanaa sana keessa dabartanii haqallee jiraattan galateeffadhaa Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u dhugaa baatiin kun lammaffaa isaan gidduun ture iyyuu dubaroota sana gidduu kootu meenaan jedhanii erga kadhatanii booda Waaqayyoo maqaa hadhaa wayii sirraa kaasaa galataa dhaabattaa wanta sii ta'u jira naan jedhanii ani nan beekaa dhugaadha warri koo baay'ee cinqamu hiriyoonni koo dhalan argattuudhanii baay'ee haasa'u ani garuu Waaqayyoon akka kasa ture natti dubbatan nama nadhas ture. Innaa maqaa hadhaa wayii sirra jira maqaa hadhaa kana sirraa kaasa Waaqayyoo galataan dhaabattaa wanta sii ta'u jira wanta addaas sii ta'a waan ta'u kanaaf immoo Phaagumeetu fuuldura keenya jira ture. Phaagumee fuuldura kanaati kaatan milikkita isaa agartanaan jedhani milikkita isaa Phaagumee sana keessan argee Phaagumee sana booda immoo gaaf 15 jammaranii ijoolleen kun garaa kootti uumamanii jechuudha. Otoo garaa kootti uumamamiin kakuu kanatti himanii garaa kootti erga uumamanii hin guddatanii garaa koo keessattis Waaqayyo iddoo baay'eettis natti dubbachaa ture dhugaa ba'eera nama boota baay'eettis dhugaa ba'eera. Garuu dhugaan ba'a dura iddoo kanatti natti dubbatame charchii kanatti natti dubbatame waa'een dhala kanaa jedhee na yaada ture garuu hin dandeenyaadha garuu Waaqayyootu na gargaaree dhufee nama dhugaa baatu na godhe nama Waaqayyo galateeffatu fuuldura keessan dhaabatu kana na godhe dhala na argachiise akka ajaa'ibaatti na gargaare Waaqayyo hin qabdu maseenadha jedhama. Maqaan koo hadhaa'ummaa isa akka haannarra jirutu narra jira ture Waaqayyo mucaa tokko miti lama na baachise kunoo Waaqayyo na gargaare. Gaaffii tokko isin gaafadhaa isinii dhala barbaaddu ture garuu dhala argachuu hin dandeenye erga seentanii namni Waaqayyo isinii kadhatee dhalli kunis garaatti isin hafee lakkuu isin baachise jechuudha. Eeyyee dhugaadha Waaqayyootu na gargaare karaa isaa natti dubbatame. Naaf ta'e akka dubbate Waaqayyo waadaa naa galee naaf jalaa nan bisnee naaf raawwatame naa galateeffadha ammayyuu Waaqayyo. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifama. Mee mallee Waaqayyo salakkuu nama baachisu Waaqayyo mallee galanii ta'a. Aadaa dhagaa hordoftoota agarsiistuu TV fi jiraattota godina Lixa Shawaa magaalaa Amboo mara baga gammaddan. Waldaan keessan waldaan agarsiistuu mootummaa Waaqayyoo konfireensii hafuuraa guddaa qopheessitu yooyyaa isiniin jechaa jiru. Maarree guraandhala 3-5 walitti fufinsaan guyyaa 3 ni geggeeffama. Guyyichi irraan hafamu hundi keessan affeeramtanii. Eeyyeen namoonni sagantaa kanarratti affeeraman abbaa mul'ataa waldaa keenyaa Raajii Daawit Irbaa, luba Dhinsaa Waaqoo, faarfataa tokkummaa katamaa, faarfataa baay'isaa olaanaa fi garee tajaajiltoota waldaa keenyaatiin ni geggeeffamu. Teessoon waldaa keenyaa godina Lixa Shawaa magaalaa Amboo Ampaasiyaa Caaluu Hundeessaa fuuldura daandii guddaa gara Finfinnee geessu irratti argamna.